amma ijoolleen tun na dhiisaan jirtu dirqiidhaan mana nagalchuuf deemti ka jettu bakka kanarraa milixxeerti natti fakkaata. Yoo viidiyoo kana laalaa jiraatte gaaddisee kunoo dhaamsi koo manni keenna mana kan keetii kootu obboleettii teennaa qaalii namni sitti dubbatu hin jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا فرتوتا كينيون دي كيسانو باغا نغان وجراتن فيا قبدني جروف جيريني كيسان حال كلين سمال فقات سنين جنان وبرا نغا كبجمتوتا فرتوتا كينيا غويا هرا فيديو اجائبا تكو قبدي سني ديفو ديما يچارا سونيس واي غادي سين بدي راسا جراچو ني قوبا قبدن يچارا واي كان ارا نموني درا بكا غادي سين جرتو قوبا قونا بلبلاني وني turi bakka san jirtinetti hin fakkaanne abdi akkana kana ina bilbilanii amma kaameraameen kiyya fudhadhee garas deemu uffata jijjiiradhee kabajamtoota hordoftoota keenya garas osoo naqiniin durallee jechaadha mana nyaataa dhaqee nyaata fuudhee fi yoo danda'e viidiyoo isinii waraabaa yoo dadhabe ammoo wanni godhu hin jiru nyaata fuudhee fi bakka gaaddiseen dura bulaa jirtu kana jechaadha achi dhannaa yoo arge nyaata san kennee fi biraa dhufa jechaadha yoo ammoo bakka san hin jiru bakka biraa waan jiru tullee taate jechaadha wajjin ka agiru ta'a jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya bakka gaaddiseen jirtu eessa akka jirtu maalirra akka jirtu wajjin deemnee laalla na hordofaa isiniin jedha amma uffata kiyya jijjiiradhee kaameraameen kiyya fudhadhee fagoodharraa akka nu waraabu hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedha gaaddiseen maal keessa jirti eessa jirti maalirra jirti wajjin kan laallu ta'a na hordofaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanoo baga nagaan jiraattan isiniin jedha akkuma duratti isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya iddoo kana dhufee wata kan jiran akkuma agartan dheengaddas jirti wata kana naannoo kana jiranii kaartoonni sunillee wanti hundi ka'ee jira naannoo kana wata kan jiran durallee kaameraa dura osoo kaameraan abbaan kaameraa na waraabin hin dura jechaadha laalaa ture isinuma agarsiisu bakka kana wata kan jirtu jechaadha anammoo akkuma dura isiniin jedha kunoo nyaata fideefi jira naannoo kana barbaadee erga dhabee ka'ee booda waraabuu eegalechaadha akkuma agartan nyaata sii fide ammoo deebisee manatti hin galu asuma nyaadha eessa akka dhatte naan galle kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo yoo isin mudhatu kunoo ruuza kun ka fide jechaadha nyaata fidaaf isiniin jedhee jira isinitti himee jira jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya durallee kunoo nyaata as keessa immoo lukkutu jira jechaadha kunoo bishaanii kan itti dhudhu kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo akkuma agartan bakka kana jirtu jechaadha silaa isiin dura bakka kana ciisti gaafa duraanii asii gaafa kaan ammoo bakka kana turte hin jirtu bakka lachuu jechaadha nyaata isii fide amma am fuudhee hin galuuni fuudhee nyaata galuuni hin ta'u dhugaa dubbachuuf anuu waa nyaadhee hin jiru osoo sabuma isiitiifanii fi minyootu walitti haasofnu nyaata nyaanne bismillah akkasi kunoo kabajamtoota hordoftoota keenya andura yoo isiin naannoo kana jiraatte beena siin galaa jedheeni amma sababni guddaan dheengadda hajjiidhaanis asii wallolte hajjiinius waa fudhattee baateertamoo maal ishaanxaa kan keeffattashu malee maal jedhaa ture jechaadha sababa saniif ijoolleen tummaa asin deebi'an jettee bakka jijjiirattee jiraatte naan galleena jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo kun lukkuudha argaa jirtani maaliifi horii yookaan hoolaa horii taate ganda keessa deemee waan akkana argitaniirtanii maal jechoo xiqqoo namatti wannaa jechaadha namatti ulfaata ijoollee naannoo kana tutturee yoo akka tasaa nama keenya arge yookaan nama biroollee nama mujayyoo akkasii yoo arganii jiraatan akkana wayyaan ni gaafadha jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenyaan moonni nyaata kana nyaataaru dhugaa dubbachuudhaaf kaamerameeniin wama isiin as jirtu fagoorraa akka isiin hin shakkinetti akka noo raabuuf wannaa jedhee zoom godhee fagee nu dhiyeessee ni waraaba jedhee abdii qaba jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya bismillah nyaata isii fide maaliin nyaata maal jechuu dandeessanii sababni nyaata isii fide nyaadhuufi
nyaata kana isiif jecha bakka san irraa ganda keenyaa miti gandi kun jecha naannoon kun naannoo ganda urra Saayidooti wali dhiyaata xiqqoo abbooti sun naan taa'e kabajamtoota hordoftoota waan bakka kan boofni jiru fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya boollootu jira akkananii dinericha akkasii yoo akka tasaallee anumaa nyaata haruulee dhufte nyaanni kun ka isii akka ta'u yoo akka tasaa viidiyoo kanallee waan laaltu taate abdii isiin wannaa taate ennaa sababa wallollee isiin baateef ani sii gatuu akka hin barbaanne ani kabaja isiitiif bakka sanirraa ka'ee nyaata asi fidee fi nyaata kanallee manatti hin galeet kunoo nyaata isii fide mana galee nyaataa osoo jedheeti namuu nan dhugoomsichaadha asii yoo nyaadda'u namuu dhugaa walaa hin dhugoomsichaadha. dhugaa dubbachuuf amdura waan kanarratti Abdallaa baay'ee shakkaa ture Abdallaan illee harka keessaa hin qabu amma badii isiin bakka kana ka'uudhaaf sababa guddaa namni ta'e gurbaa jazbaasanii ajjiisan natti fakkaatan maaliif ansobee ajjiisan fidee isii amansiisee akka inni isii galchuuf wannaa jedhee jennaan kabajamtoota hordoftoota keenya as dhufee shaanxaan kun meeshaa qabaachuun meeshaa qabaa meeshaa mana hattee ba'uun ooltu dura peestaaraan dhuftee amma shaanxaa fuutee maaliif baatii maal fattashu malee jedhe anammoo irraa dhoogge sababa saniin dhagaadhaan walitti ka'anii bakka kanatti jechaadha akkasitti dhumarratti illee rakkoo wayitu uumamee rakkoon sana alhamdulillah kaameraan illee waraabne isinillee gadi hin dhiifamne amma ijoolleen tun na dhiisaan jirtu dirqiidhaan mana nagalchuuf deemti ka jettu bakka kanarraa milixxeerti natti fakkaata yoo viidiyoo kana laalaa jiraatte gaaddisee kunoo dhaamsi koo manni keenna mana kan keetii kootu obboleettii teennaa qaalii namni sitti dubbatu hin jiru osoo mana argattee yookaan bakka biraa yoo jiraatte yoo ammoo mana argattee yookaan bakka hojii jiraatte gaariidhaa sin jedha yookaan jaraa walolee manaa ba'ee akan ba'illee jarii nan barbaanne maal akkan jenne abboon nama amala godhate nama amala badaa qaba nama ka gaaddisee tokko argeen beeku ga'u amala gaaddisee keessaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo aartuu san malee gara laafettiidha waan daladde kana irra deebitee gaabbiti ergasii ammoo dhiifama jetti yeroo duraatiif kanarratti qo wanni isin gara nyaattee dura san jecha amma maatiin illee osoo na gaafate
maatiin isaa sun gaafate maal jedhaan amma osoo isiin dhuftee maal gootaa maal namoonni hedduun naan jechuu danda'e osoo isiin dhuftee nagaan haadha bilbilee kunoo gaaddisee bakka kanaa jirti mana kireessee fi jira yookaan mana kireessee fi jira jedheeniiti warra himaa nagaan afaan gammachuutiin kokkolfaa nagaan geggeessuu barbaada malee akka abdii walloltee gaaddiseen akkana baatee bakka hin taane jirti maal akka jedhanii isa tokkas godhee sababa hajjii akkana godhee sababa minyoota akka godhee akkanaan jedhan hin barbaadu jechuudha. Nagaan kabajaadhaan bakka kabajaa qabdu akka isiin teettu fedha malee waan biraan fedhudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nyaata xiqqama fideera osoo na fakkaatu guddeessee fidee jira daa kabajamtoota hordoftoota keenya fixuu hin dandeenye dhugaa hedduu nyaadhe. Hedduu nyaadhee fixuu hin danda'u. Kan amma achi deemee quufe kabajamtoota hordoftoota keenyaa durallee ofii fidatee maal akkanaan hin jenne dhugaa isii fide nyaadhee osoo hin ta'in akka as dhufee isii barbaadaarullee isiinillee viidiyoo kana waan arguu isiin oolleef haawwannaa jettuuf isiin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo hin jirtuu bakka gaaf duraa san hin jirtuu isiin jedha bakki hajji itti ollolan illee asu ijoolleen turna jalaa hafaan jirtu ka jettu